Bismillah, maasha'Allah, tabarakallah. Egaa hordoftoota kiyyaa hordoftuun keetuni turteerti erga meeshaa ordarii godhattee garuu amma waa itti daddabalatte maasha'Allah, tabarakallah. Shiita Dubaayii kana faa firee meeqa isinitti fakkaate isa kana lama naa godhina jettee kol fakkaatu litti dhiyaata. Tokko lama sadii afur shan jaha firee jaha jechuudha maasha'Allah. Qarshii xiqqoon birrii meeqa jechaa hoo jiraattanii shiitiin Dubaayii kun egaa wanneedha kada baawoniiti kun kashiitaatii miti. Baawoniin bal'aadha hawwataaf ta'a nama furdaaf ta'a nama dheeraaf ta'a jechuudha maashaallah tabarakallah. Salaamtallee hin daganne hordoftoota kiyya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi aan akkamisiin jecha na bira bareedu alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Baga guyyaa jaalatamaa guyyaa kabajamaa guyyaa jummaatiin illee rabbiin isin ga'e isiniin jaanu waraanuu bagattiin nu gahee. Egaa itti aansuun akkuma argaartan kana meeshaa kana amma erguuf deema jechuudha sa'aatii booda inshaallah salaata booda kanaaf dirqama viidiyoo godhaafii jira. As keessa kun waa hedduu jira. Kanaan duuballee meeshaan bunaatii fi minxaafii rifeensa qabdu sun jirti haadha tiyyaaf jettee haadha ofiitiif jechuudha. Asitti immoo shawaalii kanneen jechuudha shamaraa kanneen firee lamaan kana naan jettee jirti maashaallah tabarakallah. Firee lama kun tokkuma furdaadha baay'ee bal'aadha. Kun gara piinkii siqaa kun immoo magaalallee miti halluu abisheetillee miti meelaalaa isinimtu maashaallah hedduu bareeda. Firee lamaan kun amma seerii makanan firee lama hafee jira. Kanaan booda fixee jira jechuudha uffata kanneen irra deebi'ee nama hedduu fuuna jedhee dhabe namni waan barbaaduuf jechuudha. Itti aansuun diriyaa kanneen kennaa namaatii fi osoo hin hodhamin sagantaaf barbaadanii sanbata dhufu sargi jiraa'uu barbaadan ittiin fataa jedhanii naan jettee fudhattee jirti jechuudha. Maashaallah galatoomni isin jaa obboleetti tiyyaa kunoo kanallee hijaaba isaa wajjin hijaaba tana gizee baay'ee na biratti ni argitanii kunoo shiitaaf hijaaba tana jechuudha. Duraa san ordarii godhattee kana garuu na bira ture meeshaan amma deemuu wada jechuudha. Hijaaba tana fidee ture kwaalitii isiiti ofii kiyyallee fayyadamee jira maashaallah. Abaayaa hojillee ni uffatama qamisii hojillee ni uffatama calleen isaa kun kan irraa ba'u miti jechuudha. Hedduu kan irraa ba'uuf akkanatti osoo yaaltanii irraa ka ba'u miti maashaallah tabarakallah. Akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa kun diriyaa shiitaaf shaarbiidha. Fireen lama shiitaaf shaarbii kuwwan immootu shiita Dubaayitii asitti immoo koosmoo yookaan immootu isa kanneen ufumaa suuraa irratti ergitee kana naa bitinaan jettee jirti. Looshinii gosa lama paappaayee kun baay'ee bareeda ofii kiyyaa fayyadamaa ture. Dibata kanallee jechuudha akka almandii tanallee. Egaa akkana isiniin jaa asitti immoo qamisiiwwan daqqaaqisan firee sadinaan jettee tokko hijaaba wajjiini hijaaba wajjin qamisiin tun wallahi laazim baay'ee furduullee jajjabinallee qabdi. Carqoomni isillee maashaallah akka shifoonii taatee shifoonii miti garuu carqii hedduu takka jajjabina qaba jechuudha. Kana hijaaba wajjin qarshii 3,000 taawwan immoo hijaaba malee 2,500 qofaan kenneefii jira. Asitti immootu wanni qabdi wallahi hin dadhabe jechuun biizillee ta'ee gadin taa'u kunoolee beektanii alhamdulillah fayyaa qabaadha olii gadi deemee dalagachuun homaa miti jechuudha. Itti gammada wallahi laazim ana namni waan kennurraa ofii kiyyaa dalagadhee fuuraa kiyyaan dadhabbii kiyyaa wanta godhadhu tokko na gammachiisa hedduullee itti gammada. Rabbi kiyya galanni haa ga'u rabbi akka namaatii miti. Kunoo kana isiniin jaa hordoftoota kiyyaa kana mootu ka abbaati gosa irsaatii xirtuun irsaasiya kun immoo diqqoo daalachaa gartanii kun daalachaa kun immoo irsaasii jechuudha. Shaalii kana shaalii indiyaati tokkoffaa isaati lammaffaa osoo hin taane sammaan indiyaa kun lammaffaa tokkoffaa qaba maashaallah kun agartanii orjinaala isaati jechuudha. Hordoftoota kiyya namoonni barbaadan ordarii godhachuu dandeettanii kun meediin indiyaa argaa jirtanii saayiziin isaallee guddaa kaawwanni qabullee sadartii qabullee jechuudha. Hordoftoota kiyya meeshaan obboleetti akkanaa ka birallee qabdi gaawwanillee ganaa itti dabalaa fi shurraabii hawwata qabdi. Shurraabii hawwata kadheen gadda viidiyoo shoortii irra gadhiisan ammallee irra deebi'ee gadhiisuun bu'aan qabu isa firee lama tokko guddaa tokko xiqqaatti naan jettee itti dabalee fi jira jechuudha. Itti aansuun kana meeshaa bunaa mootu sinii fi rakabootii yoo natti tole sirra sinii kaayaa kamiin akka ta'e sinii bunaa firee 12 fi rakabootii silbarii yookaan rakabootii ani gizee mara ordarii namaa godhu sanii isaa fi sinii 12 sufraa isaa wajjin akkasumas minxaafii gizee tokko alatti irra taa'uufillee itti tola waan ta'eef go'iif naan jettee jirti. Kan biraan mootu gaawonillee isinitti agarsiisa. Gaawonii isin asirratti dabaltee fi obboleeyyan tiyyaa naan jettee kunoo gaawonii kana maashaallah kana fakkaata. Gaawoniin kun wallahi laazim baay'ee takka namatti tola qalal jedhalle jechuudha. Gizee uffatanillee shiitirrallee gadi dheerata lama wal fakkaataa naan jettee
akka carraa ta'e ergee fi jiraat tokkuma jechuudha. Kun hidhata duubaa qaba isinitti mul'ata jedhee yaada. Hidhatallee duubaa qaba, kiisillee qaba, harkoon isaallee bal'aa, yoo uffatanillee qalalli gadi jedhee namarra gadi bu'a jechuudha. Kiisii qaba, harkoon isiitunis bareeda, nama kamittuu taate saayiziin isaa tokkuma. Firee lama wal fakkaatu godhiif nan jettee jirti waan ta'eef firee lama akkanatti wal fakkeessee fi jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa viidiyoo natti hin tolle akkanatti ofirra qabee waraabuun rakkoon qabu isin hubattan jedheeti yaada. Inni biraan muka dagataa oolu hin dagadha. Meeshaa gizee nama ergu gizee baay'ee uffata salaataa tokko godhee fi jira. Uffanni salaataa qarshii 1500 qofa. Namoonni barbaadan ajajachuu dandeettan, ajajaan dalagsee jechuudha. Ramadaanaaf immoo namoonni barbaadan uffata salaataa firee hagana barbaada. Waan jettan dirqama kana ta'uu osoo hin taane ka uffata salaataati carqii ta'uun isin dalagama. Uffanni salaataa kunniin ka Dubaayitii miti ka shiitarraa dalagamu jechuudha. Biyya keenya keessa baay'inaan ka Dubaayii sun baay'ee qaaliidha. Namni waan yoonni jedhee hin binneef namni kan addacha'e kanuma fayyadama jechuudha. Akkana isin jaa hordoftoota kiyya wanni biraan waan irraa sa'uu barbaade namoonni ramadaanaaf waa ordarii maatii kennaaf warri bardeen gaddaa maamila kiyya ta'anii warri mootuu haarawallee nagaafataa jirtan hedduun keessan jirtanii ramadaana keessa ergaa baay'ee hin fudhadhu. Sababbiin isaas ka ramadaana hin beektanii miree nama dadhabsiisa. Aduu adaamaa immoo hin beektanii hundi keessanuu namoonni akkas jettanii nagaafattan amma galmaa'uu dandeettan. Osoo ramadaanni rabbichi nu haa gahu seenuuf torbaan lama yoo ga'e yeroo sanitti maallaqa ergattanii osoo ramadaanni seene meeshaa keessan torbee dura fa'a guyyaa 3 dura fa'a maatii keessanii erguu dandeettanii. Kanaaf dursitanii galmaa'uu qabdan jechuudha. Warri galmooftanii jirtanii ramadaana keessa hin dalagu osoo hin taane ergaa yoo saniif fudhadhu. Ramadaana asitti waan barbaadan maatii keessanii ordarii gochuu dandeettan jechuudha. Hojii waan natti baa'atuuf oluma kaatanii ramadaana keessa nama hedduu keessummeessu hundi kun natti uffata. Kanaaf dursitanii galmaa'uudhaan waan barbaadan maatii keessaniif ordarii gochuu dandeettaniin isin jaa hordoftoota kiyya. Shiitaaf shaarbii kana immoo warri nagaafattan firee haganaa kaayi jechuu osoo hin taane maallaqa ergaadhaatiin gizee jirutti isinii fida. Kan na biraammaa kun jechuudha. Shiinni Dubaayii kunniin egaa jijjiiramaa dhufa jechuudha. Warri kana nagaafattanii isinii fidi kun maashaallah akkamitti akka bareedu halluu kun amma asirraa ilaaladha. Suuraa kaasi warri jettan. Anama uffadhee viidiyoo irratti hin ba'e barsanuma suuraallee yoo isinii kaase amma fakkeenyaaf suuraa isaa yoo isinii kaase akkana jira amma viidiyoo irraa isin kana yoo barbaadan iskiriinshatii godhattanii kun immoo kireemiidha. Kanallee barbaadan laalaa iskiriinshatii godhadhaan itti ergaa kanuma jechuudha. Suuraa waan addaa hin qabu. Fakkeenyaaf kun qalamata halluu kana halluun kun halluu kireemii fi gurraacha kun immoo magaalaa fi gurraacha diqqoo kireemillee xaalli of keessaa qaba jechuudha. Agartanii akkana filattanii natti ergitanii shaarbiin isaa haphinnaanillee tokkuma saayizillee tokkuma wanni martu garaagarummaan qabu. Kun kireemii naxaa jedhe kun immoo kireemii irsaasii of keessaa qabu. Kun kanattillee suuraa isaa sirraa iskiriinshatii godhattanii natti ergachuu dandeettan jechuudha. Warri suuraa nagaafattan baay'ee biizii waan ta'eef suuraa hin kaasu. Osoo suuraa akkana kaasee dhiisee immoo viidiyoo irratti gochuun kiyya akka namni achirraa laallatuufi jechuudha. Kunoo kanallee barbaadde leemanii tunillee baay'ee bareeddi. Maashaallah tabaarakallaa. Halluu leemanii kunoo goommanii yookaan leemanillee jedhamuu dandeetti. Kun immoo karee fitiin diqqoo garaagarummaa qaba. Asirraa isin martuu waan nama kana gadachaasi kana diigeef yoo barbaadan asirraa suuraa kaastanii natti ergachuu dandeettanii. Warri fireeshan illee akkanatti irratti hidhaa tokko nuuf fidi jettan yoo barbaadan hundisiiftanii yoo barbaadan akkasumatti fireeshananuu erguu dandeettan. Nama ol keessa go'e kunoo kana magaala kana hodhisiisnan jette isa hodhisiisee jira. As keessa kan hodhisiifamillee jira kan hin hodhisiifamillee jira jechuudha. Akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa namoonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan immoo sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatina. Akkasumas hiriyoota keessan irratti hundi keessanuu warri hojiin keessanitti tolu laayikii sheer godhaan isin jaa. Meeshaa mana keessaa ni beektanii meeshaa babbareedaa na biratti ni argattu. Karaa waasaappii na dubbisa. Shiitaaf shaarbillee heloo jechuu dandeettanii waan dagadhe tokko jira. Hixaanna eebba qabda jedhee ture yeroo baay'ee isinitti himaa ture. Warri tanaan dura isin ergee jira. Kanaan booda garuu na yaadachiisa amma dagadhee ture jidduu yaadadhe. Kanaaf hixaana tokko irra godhaaf jechuudha. Obboleetti teetanaaf maaliif firee 10 ol kan isin irraa bitte. Akkuma waadaa seeneen firee 10 ol waan anu fi kiyyaa mana kiyyaa gurguru yoo narraa bittan hixaana tokko isinii godha jedhee ture. Kunoo hixaana kanatti argamu ammantana maashaallah baay'ee akka bareeda hixaanni kuni waaw. Honni isaatu garaagarummaa qaba malee kam akka gizee kaanii fayyadamuuti.
Kunoo firii tokko ixaana godheefii jira. Egaa hordoftoota kee viidiyoon kee kaarraa kanumaan raawwateetii jira. Viidiyoo biraatiin inshaallah yoo rabbi jedhe walitti deebina. Hangastuu hundi keessanuu bakka jirtanitti nagahaan naa turaa. Jummaan kun jummaa bareeda isiniif haa ta'u. Numaraafuu du'aayinaa gochuun hin dagatina. Laayikii sheerillee itti aansaa chaanala kiyya guddisaan isin jaa obboleeyyan kiyyaa namoonni biyya alaas teettanii biyya keessa na daawwattan inumaa yeroo na biyya keessaa duraan na daawwattan amma sirriitti na daawwataa jirtanii miti. Alhamdulillah sirriitti daawwadhaan isin jedha namni isin dabbaree jiraate immoo viidiyoo kiyya laaltanii yoonti garagaraa hoo isinitti dhagahame rabbi isinii haa laaffisuutiniin yoonni godha sabskraayibii keessan irraa kaasaatiniin zanaa jedhaan isin jaa warri immoo guddina kiyya hawwitan wajjajjuu kiyyatti gammaddan wajjadhee ufoo jijjiiridas isin jedhu yookaan itti bakka akka nama tokkootti akka obbolitti akkaatti cimina kiyyaaf hawwitanii maal gootu sabskraayibii gootu warri sabskraayibii hin goone itti aansitanii yoo laayikii gootan viidiyoo hanga dhiisu jechuudha. Laayikii isin gootan viidiyoon kee nama hedduu bira naagaa. Itti aansuudhaan immoo hiriyoota keessan irratti sheerii gootan jechuudha. Hiriyoonni keessan sunis gaaf tokko dhufanii waan irraa bitatan sanitti yoo itti gammadan hiriyoota ofiitii sheer godhanii kanuma keessa sabskraayibiin kiyya dabala jechuu barbaadeeti. Ani hundumaafuu ilma namaa kamuun hin jaaladhaniin kabajaa. Hundi keessanuu hawwii gaarii isiniif hawwa qaamaan isin beekuu baadhus rabbii yaada muraada kenna maraa nuuf haa guutu fayyaa nu haa kennu umrii nu haa dheeressu. Akkan isin jaa obboleeyyan kiyya warri hagammaa feetanii jaalattanii hagas daqiiqaa kanaa na wajjin turtan. Ulfaadha galatoomaa hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja guyyaan guyyaa keerii isiniif haa taatu nagaan naa oola.